For weeks, the United States jecha jalabahuu miidiyaaleen addunyaa gabaasan lubbuun pirezidaantichaas xiyyaara deddeebistuu tajaajila nyaataa fi hojjettoota eegdota isaaniitiin miliqfaman jedhaman addunyaan raajii dhageette. Warraaqsi eegdota Riippaabilikii Islaamaa IRGC'n muraalee buufata Seentiikoom kutaa gidduu galeessaa US irratti haleellaa cimaa fudhatamiidhaanis dhaqqabe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kanneen amantaa biraa qabdan nageenyi Waaqa bakka jirtanitti isin biratti jiraatu. Siteen afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaannee hangafootatti jenna. Waraanni Iraanii fi US gidduu sadarkaa ulfaataatti gaggeeffamaa ture ilaalchiseetiin mariin qondaaltota Peentaagoon dhoksaan taasisaa turan saaxilame. Kisaaran misaa'ilota 40 qofaan Iraan doolaara biliyoona 13 ol calaasuu Ameerikaa dhiphina keessa galchuutti himamaa gabaasa qabna. Abbaan aangoo Riippaabilikii Islaamaa Iraan Mujtabaa Kaamilii muudama qondaaltota waraanaa olaanoo jaatiif kennuuf kanneen biroo bakka wal jijjiiruun hadheeffattoota humna waraanaatiin ga'umsa qaban muudaman jechuun Israa'elii fi Ameerikaan shororkeessitoonni aangoo irratti bahu jechuudhaan shororkaa biraa seenutti himamaa gabaasa kan dhageettan ta'a. Israa'el tarkaanfiiwwan Gaazaa, Libaanosii fi gaarreen Goolaan daangaa Sooriyaa cabsitee fudhattu irratti Benjaamin Netanyaahuu BBC'n ibsa cimaa kennan. Kun mormii jalqabaa Saudi Arabiyaa, Turkii akkasumas Siiriyaa biyyoota birootiin danqata'uutti himamaa jira. Balballoo midhageettu. Haalli dippiloomaasii ulaa galaanaa Hormuz bansiisuuf taasifamaa tures xaaxaa biroo qabatee taasifame. Pirezidaant Doonaald J. Tiraamp Iraan wajjin takaaroo qabu itti fufan ulaa galaana Hormuz guutummaatti marsinee cufamsiifne kokkee Iraanotaa qabuuf qophoofne jedhan. Inni warraaqsa eegdota Riippaabilikii Islaamaa kun gonkumaan ta'uu abadan yaalaa jechuudhaan dhaadatee jira. Gabaasa dhageettu. Gamtaan tokkummaa biyyoota sadeen Islaamaa, Turkii, Saudi Arabiyaa, Paakistaan tokkummaa jaarmiyaa uumuu fi waaloo isaanii irratti tibba darbe mari'achuun ajandaa fi dhimma siyaasaa ijoo warra lixaa ta'uu dhagame. Israa'el kana keessaa shororkaan hirriba dhabuu miidiyaaleen gabaasan. Waliigalteen chaartarii boqonnaa Gaazaa ijoo goolabbiitiif pirezidaant Doonaald Tiraamp akka qabxiitti dhiyeessaniif waraana Gaazaa goolabuu fi egeree Filisxeemotaa irratti qabxii 15 BBC'n fudhadhu jedheen Benjaamin Netanyaahuu mormiin cimaan walakkeessa Al-Qudsii fi Tel Aviivitti lammiilee Israa'elin mudate. Tarkaanfii kana wal qabsiisee BBC'n saffisaan aangoo akka gadhiisuuf uummanni Israa'el tarkaanfii Gaazaa irratti hin deeggaru jedhanii gabaasa dhageessa. Waraana Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti cimee itti fufeen wal qabate odeeffannoon kollitika basaasa Ameerikaa CIA faana dhahee argate. Jarmiyaa gurmuu tokkummaa kaaba Atlaantikii National Treaty Organization NATO shororkaa keessa galche. Istooniyaa fi Poolaandis malanuuf dhawaa jechaa jiru. Tariitii waaloof daannoon keewwata 5 jarmichaadha. Tuma gurmuu biyyoota tokkummaa kaaba Atlaantikii NATO keessatti argamaniif dahoo walii ni taasisa gaaffii jedhu ammas mallattoo gaaffii jalatti argamuudhaan balballoo qabanne dhiyaanne. Addunyaa keenyatti bakka kan dhiphisaa jiru rookettiin Teelsa Faalkoon 9ffaa wiirtuu furgugaa odeeffannoo ispeesii sirna hawaa Elon Muskiin furguggeeffame to'annaan ala ba'uudhaan ji'oota 18f erga jooraa turte addeessa addunyaa keenyaatiin walitti buuteet qorannoon odeeffannoo naasaa irraa argame addunyaa shororkeesse. Tariitii aduun guutummaa addunyaa keessatti guyyaa boruutis dabalata waan argamtu fakkaata jechuudha. Gabaasa barruu CNN miidiyaalee idilaa addunyaa naasaa wabeeffatan gurraan isin geenya. Madaan guddaan wiirtuu handhuuraa addeessa addunyaa irratti uumamee fi hollannaa yookiin vibrate shock jedhamuun beekamu akkamitti gulantaa addunyaa fi umrii waggoota biliyoona hedduu addeessa irra tureef carallaa addeessaa isa balaqqeessa ta'een humni caccabaan dhagaan hundee fi biyyoon qabeenya yookiin godambaa ji'a addeessa waggoota biliyoona hedduu taate addunyaa keenya irratti umrii addeessaa gabaabsuu dandeetti. Naasaa wabeeffachuun gurraan isin geenya. Taateen muddamsuu sirna solaarii sassaabachuu biiftuu hagayya 12 roobii har'aa jedhame. Biyyoota hagoo akka Ispeenii fi kanneen Awurooppaatiin alatti mul'achuu dhabuun wal qabsiise odeeffannoon shororkeessaaf shuukaneessa naasaan galgala kana gadhiise.
guyyaa Jum'aa jechuun walii galatti hagayya kudha afur taateen addaa akka uumamu gamanuma hubachiise. Nageenyi ilmaan biyya kootii guutuu addunyaaf biyya keessatti argamaniif nageenyi guddinni wabii dhaloota biyya kootiif haa ta'u nageenyi Afrikaanota hundumaaf nageenyi Filisxeemotaaf kutaa giddu galeessa bahaa akkasumas sibiilota addunyaa hundumaaf Rabbiin nagaa waraana abdii addunyaa hunda goolabeet addunyaa keenya fuftuu haa taasisu. Nagaa addunyaatiif wal wajjinaa hojjannu ilaalchi sooshaal miidiyaa birqaba nagaatiif waloo tokkummaa nagaadhaan dhiyeessuu irratti haa cichu jenna. Peejii keenya YouTube chaanalii Haarawaa yoo taatan subscribe gochuun akkasumas Facebook, TikTok, Instagram kanneen kana fakkaatan follow nu taasisuun dagatina. Like, share, comment akkasumas yaada qabdan sanduuqa banaa keessatti nu qooduun dagatina. Odeeffannoo kanaa fi kanneen biroos sudaan isin dhageessifna. Gabaasa Al Jazeera, Al Arabii TV, Hindustan Times, NASA News, CNN, CBC, Fox News, Al Jazeera, Associated Press, Middle East, the West Asia Report, Tasnim, Iran International, Fars News, Global News, kanneen kana fakkaatan wal duraa duubaan qindeeffannee cuunfaa balballoomatti isin geessinetti dhiyaadha. Largely responsible for border and internal security. The U.S. and many other nations have designated it In this war on the 28th of February earlier this year, they killed many from Iran's top military leadership. A total of 6 appointments were announced on Monday this week across the IRGC and Iran's armed forces. The was simple: increase the military cost, force Iran to compromise. But المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول المفاوضات حاليا في نقطة مفصلية ونتابع الذي رد على مطالب طهران لواشنطن بدفع تعويضات بمحطة كهرباء الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس. وأضاف مراسل التلفزيون العربي. And to Iran, where the leadership has appointed former Revolutionary Guards Commander Mohsen Rezaei projected to strike the lunar surface at around 5,400 miles per hour. Second consecutive night of strikes on Iran's southern coast, marking the worst escalation. Top global stories with no clutter and no spin. The headlines first. The Iranian leadership speaks of defiance. Said Iran had already demonstrated both the capability and the political will. Extraordinary statement that could reshape the already unconventional ways to punish and put pressure. Donald Trump himself says Iran has a quote last chance to sign. Waraana Iraanii fi US gidduu sadarkaa ulfaatan gaggeeffamaa ture. United States of American sirna teekinooloojii humna qolannaa misaayilota kanneen akka Patriot, HIMARS fi Third Technology Defense jedhamaniif addunyaa kanaan baroota hedduuf golaba turteef oomishni of duuba deebii teekinooloojii kana waggoota 5 turtii fudhachuu danda'u maallaqa Ameerikaa biliyoonota hedduu calaasuu danda'u humna misaayilota warraaqsa eegdota Riippaabilikii Islaamaa Koram Shair Fatani Batokov Kudan Al-Qadir Ahmad Haji Qasim kan kana fakkaataniif droonota kamikaazii fi shaayii droon jedhamaniin barbadaa'uudhaan buufanni maadhee seentiikoom naannoo loltoota Ameerikaa 50,000 olii gara dirree oonamaatiin keessaa godaanetti jijjiiramu miidiyaaleen wayitti gabaasan turan. Attaqaaroon tibba kana Ameerikaan keessattuu iccitiin keessoo kuusa diippoo walii gara hojmata tajaajila sirna furguga meeshaalee waraanaa maadhee qolannaa air defense missile jedhamanii fi haleellawwan ciccimoo diippoo Iraanittiin dhoosan wayitti duwwaa ta'eef dhibbantaan 80 ol tajaajila kennee Ameerikaan harka duwwaaftet qaamoleen iccitii keessoo keenya baasan kamiyyuu adamsoo FBI yookiin poolisii biyyattii mudata jechuun Donald J. Trump dhaadannoo isaanii dhageessanii turan. Dippiloomaatota miseensota mana marii seneetaroota paartii Dimookiraatotaa fi kanneen gurmuu isaanii paartii Riippaabilikaanotaatiin mormiin gurguddoon wayitti isaan danqaa jiruu fi guyyoota 14 darbe keessatti qofa haleellaa
misaayilonni 40 ilaamaa isaanii rukutan kan Iraaniin doolaarri biiliyoona 13 ol calaafamuun loltoonni waliigalaa 236 lubbuu dhabuun kanneen 124 ol kan itti madaan ta'u miidiyaaleen idil addunyaa wal harkaa fuudhaniit qaqawwisuu eegalan. Iraan tarkaanfii kanaan abadan wanni dippiloomaasiidhaa wabii qabuu fi anaaf amansiisaa ta'e raawwatamaan jiru Ameerikaan yeroon bitachaa jirti jechuun erga keessattuu marsaa 8ffaa biibbii ministeerri muummee Israa'el Doonaald Tiraamp wajjin marii eegalanii haleellaan Iraanotaa cimuu bira darbet maadheen deeggarsa Iraaniin humna qabaatan jedhan Huutii Hizbollaa Hamaasii fi Qaxaayib Hizbollaa qindeessuu irratti jirti jechuun Iraan Waayit Haawusiin farrajamuu itti fufte. Tarkaanfiin Iraan irratti fudhatamu daangeffamuu fi injifannoon humna seentikombaa giddu galeessaa qulqulleessinee baasuudhaa 90tti dhiyaate jabaadhaa jechuun qondaaltota waraanaa furtuu istiraateejii humna egeree waraanaa yeroo dheeraa fufsiisuu danda'an Ayatollah Mujtabaa Kaaminiitiin muudamuun dhagame. Qondaalaa humna nageenyaaf mana marii nageenya Iraanotaa kan turan Ali Laarijaanii erga jeefamanii booda gorsa baangoo waliigalaa Mujtabaa Kaamini Musin Rizaayiidha hoogganaa mana marii nageenya waliigalaa humna Riippaabilikii Islaamaa ta'u qondaaltonni galoo galaanaa akkasumas kanneen akka Meejar Jeneraal Ahmad Waahidii dabalateet aangoo gurguddoo irratti kikkiriiphasan. Tarkaanfii giddu galeessaa Kaatam Ambiyaa irrattis laaffattoo bakka ta'ettis banaangoo Riippaabilikii Islaamaa Ayatollah Mujtabaa Kaamini waraanni guddaan egeree fuuldura danqa uummata Iraaniif dinagdee Iraan irrattis ta'e Iraan dadhabsiisuuf harka laachisuuf taasisan gamanuma nuugala waan jedhan kan fakkaataniif qophiiwwan ciccimoo michuuwwan isaanii Kooriyaa Kaabaa, Raashiyaa fi Chaayinaa wajjin taasisuu miidiyaaleen idil addunyaa kanneen akka West Asia Report, Military Defense, Middle East Monitoring fi World Journal Stream wal harkaa fuudhanii galaalchuu irratti argaman. Ministeerri damee alaa Riippaabilikii Islaamaa Dr. Sayyid Abbas Araghchi bita ministeera damee alaa Oman wajjin dhimma ulaa Hormuz banuu irratti yaadrima qabxii imaammata Ameerikaatis ta'eetii waraanicha naannicha irratti haragalfii akka argatuuf mari'anne jechuun dubbiin isaan dhiyeessan pirezidaant Doonaald J. Tiraampiin kufaa ta'e. Haa ta'uti Ameerikaan waraanni kun akka dhaabbatu yoo barbaadde qabxiiwwan ijoo jajjaboo ta'an jaha fudhachuu qabdi jechuudhaan warri Iraanota inuma dubbii xaaxaaf xaaxa birootti galcha taasisaniitiin egeree addunyaa keenyaaf gatii boba'aa addunyaa akka fannifamu taasisuudhaaf carraan banaa akka ta'e rogeeyyiin xiinxala miidiyaalee fi istiraateejii waraanaadhaa dhimmicha waraana baa giddu galeessaa hordofaa jiran dhadhawwisuu irratti argamu. The Strait of Hormuz, of course, remains a main point of contention in negotiations between the US and Iran. President Trump has posted on Truth Social. The US President Donald Trump says he was secretly moved to a military flight last month. Another key official is leaving President Trump's administration. Caroline Leavitt, the president's top spokesperson. With this cohesion, power, and unity, and as far as I know, and perhaps you know even more, we can compel the entire positive statements from both capitals in the recent couple of days, and we are Iranian Supreme Leader Sayyid Mujtaba Khamenei has appointed Mohsen Rezai, a hardliner, as the new head of the country. Not just for more interceptors, but for the ability to produce them for friendly governments to be able to produce. It's just such a, it's so hard for me to get my head around this idea that we'll reach a ceasefire and then just continue shooting at the person. U.S. President Donald Trump has repeated claims that Washington is in control of the Strait of Hormuz. This after و شکست ناپذیر هست. من این رو بارها شنیدم. For the spectacular solar eclipses across the UK and Europe, a massive Free Palestine chant completely hijacked the life. Had a long talk about Iran. We welcome back to the show Mike Sorelli, retired U.S. Navy SEAL, host of the Unsung of Arlington season. Like animals exhibiting nighttime behaviors, birds stopping singing, crickets beginning to chirp. This eclipse
وفي الاستوديو ينضم إلينا العميد الياس حنان الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد الياس أهلا ومرحبا بك. تجريف إذن ورانا وقوتن صديق في فلسطين في إسرائيل قدو قلقين فما في كلابين يادري ما بريزيدنت دونالد جي ترامب تارتري بقنا لما فان فلسطين متى ديبسني جروف غازا كهاروات توفتاني سانكبتن يادري ما قبتي وان ديق دمو تارقل في فلسطين متى كنو أكندن دينف دانقان ولي قلتي دكاس أبو كنا كان كبجمنف hanga guyyaadhaa gabaasni kenna qindaa'otti diroonii miisaayilotaaf xiyyaarota jajjaboo akka F-35 gaazaan burkutaa'uu itti buuftee jirti. Tibba darbe Deriil Baraa keessatti hospitaala Alaksaa tajaajila wiirtuu dhukkubsattoota kalee kan haleeltee Israa'el har'as mooraa Alwaasii haleeluudhaan yoo diqqaate Filisxeemonni ja'a lubbuu darbuu isaanii miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan. Keessattuu biyyoota liigii Arabaa Awurooppaa dabalatti kan dheekkamsiise haleellaa fi tuttuqaan Israa'el Gaazaa keessatti taasisaa jirtu eega ejjannoo qaban Benjamin Netanyahuun qabxii waliigala hojmaata dippiloomaasii golabbii waraana Gaazaa jedhuuf pireezidaant Doonaald Tiraamp dhiyeessan 15 abadaniin fudhan. Gaazaan qabiyyee Israa'el qaama tokko taate yookiin Hamaas hidhannoo hiikkatu jechuun sababa barbaadu Benjamin Netanyahu kun Iraan dabalateet ilkaan kan ciniinnachiise ta'utu himamaa jira. Hello and good morning. I am Rasheen Garland and you're watching First Post Live at 10. Your straightforward look at the day's war in Iran has also drawn on available stocks, leaving Ukraine with fewer shields against Russian bombardment. Under a mountain, ringed by air defenses, watched by satellites, sensors, and the United States hit all three. American bunker busters went after Fordo specifically. لن تتهاون مع الاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية. It's a very quick total eclipse, this one. So it's just a couple of minutes long, and here the sun starts coming back out again. Let's just watch and. Musgrave is an associate professor of government at Georgetown University in Qatar. Thanks so much for your time. So, as we just heard in our setup, President. Filannoon kololeessaa dhufu akka biyyoolessaatti Israa'el gaggeessuuf deemtu danquuf jechuun faallaan paartiiwwan siyaasa Benjamin Netanyahuun akka teessoo gadi dhiisu barbaadan kanneen akka Yair Lapid pireezidaantii Israa'el Herzog dabalatee Netanyahuun hudhaa wayita wal qabanitti chaartarii boqonnaa Gaazaadhaa qabxiiwwan yaadriba pireezidaant Doonaald J. Tiraamp 15 manni Israa'el akka deeggaruu fi ministeerri muummee Israa'el kana kan barbaadaniif okkora uummaniyaan godheereffachuuf jechuun mormiin guddoon Netanyahuutti wayita dho'ee ture. Waliigalteen weerara daangaa Libaanos keessaa saffisaan akka baatuuf qabiyyeen pireezidaant Doonaald J. Tiraamp kun erga pireezidaantii Libaanos Joosef Oonii walii galaniiti. Netanyahuun faallaa kanaa dhaabbachuun kiiloomeetira 20 ol gaarreen Golaan yookiin Golaan Haayitii jedhamus abadan iddoo istiraateejii akkasumas maadheeffata bu'uura mooraa waraanaa taasifna jechuun ejjannoo qaban karaa ambaasaaddara damee mootummoota gamtoomanii Israa'el Daanii Dananiin dhimma Falasxiinii fi gaarreen Golaanii Libaanos irratti Israa'el ejjannoo kana ibsuun tarii deeggarsi Ameerikaa irraa dhaabatamoo itti bu'a kan jedhu ammayyuu gaaffii deebii hin argatiin ta'ee jira jedha gabaasni kan Aljazeera. The reality is that one state is illegally occupying the land of the other state. Well, today we begin with what is happening in the Golan Heights, Ashrea, and Israel's expansionist plans are back in. Post on X, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu invoked an Israeli slogan from the 1990s. He declared. Alilla Iran irratti fudhatamaa jiru wal qabsiisee akeekkachiisa kan kenne maadheen deeggaramaa humnaan saarota Yemanii yookiin Huutii jedhamu dooniiwwan qabiyyee Saud Arabiyaa riyaartaan erga haleelee booda Saud Arabiyaanis xiyyaarota diroonota qabdu kan fi kanaaloo deebifachuuf Saud Arabiyaanis buufata xiyyaara idil addunyaa kan qabiyyee Huutii Yemanoota sanaatti argamu barbadeessuun buufata beekamaa akka Raas Isaafaa haleelle jechuun jaboo dubbatus Omni qolannaa farra misaayilota Huutii Yemanoota kan dandamin diroonota teekinooloojii ammayyaa barabaraan Saud Arabiyaan meeshaan warshaan haarooni baanaan shamatamu beekamtu akka gidduu galeessatti qilleensarraa harcaase. Dooniin qabiyyee waraanaa waliigalaaf meeshaa waraanaa fe'ate jedhamee galoo galaana Baab El Mandab irraa gara Omaan imalaa tures.
misaa'ila Falasxiin lammaffaaf Zulfiqaariin haleelameetiin nagaheen Saawud Arabiyaa ergamte. Riyaad hedduu dheekkamuudhaan waraana duuchaadhaa guutummaatti Yemen irratti banuuf karaa ministeera raayyaa ittisaa Saawud Arabiyaatiin har'a dhaadachuun kutaa baha gidduu galeessaa keessatti nageenyi waraan galoo galaanaa daldalaaf egeree addunyaa keenya gama diinagdeen boba'aatiin jiru ammas mallattoo gaaffii jala gochuu miidiyaaleen gabaasuu irratti argaman. Attacked by Ansarullah, saying that they've attacked a Saudi oil tanker in the Red Sea, Yusuf. Ansarullah Houthis say they attacked a Saudi oil tanker off the coast of Yanbu on the Red Sea. But as CBS News senior national correspondent Mark Strassman explains, it's real and might actually be a good thing. When SpaceX launched this Falcon 9 rockets, Projected to strike the lunar surface at around 5,400 miles per hour. Addunyaan keenya sirna marsaa uumama pilaanetootaan wayita rakkataa jirutti abbaan qabeenya beekamaan Elon Musk yookiin Teslaa jedhamuun dhaabbanni qorannoo hawaa akkuma naasaatti sirna ispeesii qoratuuf teekinooloojii addunyaa kana diriirsuun beekamuuf riikardii qabeenyummaa Bill Gates harkaa fudhate jedhameef miseensa mana marii miseensota paartii riippaabilikaanota abba Doonaald Tiraamp aangootti fiduuf qooda guddaa qaban jedhan abba Elon Musk ulfaatina kiloogiraama kuma afurii baadhachuun qooma rooketii oomisha sibiilaaf almuuniyamii irraa dhoobame maqaa Falcon 9 jedhamuudhaan moggaasa maqaa dhaabbata Teslaa kanaan erga qabeenyummaa isaanii mirkaneessuuf addunyaa kana guutuun harkaa qaba. Dorgommiin hawaa irratti galame kuni xaaxaa fi xaxa biraa fideetiin addunyaa keenya tarii marsaa tokkoon golabuu akka danda'u odeessi qorannoo saayintistoota hawaa naasaa irra galgala kana bahe kan yeroo kamiyyuu caalaa addunyaa keenya akka shororkeessa miidiyaaleen gabaasuu irratti argaman. Rooketiin ulfaatina kiloogiraama kuma afurii qabu Falcon 9 jedhamuun moggaafame kuni ji'oota 18 furguga kallattii wiirtummaa dheeto'annaan ala bahuudhaan erga gombobaa tureef asteroidoota yookiin humna maadhee uumamaa dagaleewwan wiirtuu orbitii caccabsaatiin turen xumurri isaa ammoo wiirtuuwwan dura addeessa keenyaaf furtuu egeree addunyaatiin walitti bu'uudhaan taateen addaa tokko uumamu saayintistoonni dubbatan. Gaaffiin jajjaboon sirna qorannaa ispeesii hawaa fi saayintistoota addunyaatiin kan keessatti dhiyaataa jiru deebiin hangammaatti tana buuteen miila bakar waareetaat abba Elon Musk saatalaayitii kana jalqabumaa maaliif furguggeessan barbaachisummaan Falcon 9 jedhamtu kuni bu'aan isii maali kan jedhuuf egeree jiru addunyaaf qarooma teekinooloojii keessatti addunyaan yeroodhaafis taatu addeessa gubbaa mana yeroodhaa tolchanii jiraachuuf abdiin ni jira jedhamee akka karooraatti wayitaa qabatame ture. Falcon 9 baasii magaalaa tokko kan dheerinni isaa meetira 12 ulfaatina kiloogiraama kuma afurii qabu to'atamuun akkamiin teekinooloojii aangoo to'annaa isaanii jalaa bahuu fi wiirtuu kanaan to'annaan teekinooloojii ji'oota 18 addunyaa jalaa dhokfame. Addunyaan akka of baraartuuf tarii gara dachee keenyatti yoo gombobe hangam akkamiidhaa fidu eenyu tilmaamuun naman dhibu jechuun rogeeyyiin dubbachuutti jiru. Kana jechuun fageenya kaabaa fi kibba Itoophiyaa kiiloomeetira 2,000 saffisa dagalee walii galaadhaa harka afur akka caalus dubbatamaa jira. Mura wiirtuu addeessa irratti bu'uun ofii isaatii Explorer yookiin hurkee dhumuu filate. Hurkii isaa kunis vaayibireet yookiin hollannaa guddaa addaatis addeessa irratti uume. Kunis jechuun ifa balaqqeessa yookiin walaqqeessa akka bakakkaa guddaa balaqqiseese. Shock vaayibireet hollannaan inni taasise kunis uumamni maadheeffata addeessa waggoota biliyoona hedduu jiraachuudha malu. Addeessa akkuma beekamu sirna marsaa biiftuu irraa ifa sassaabbachuun akka soolaarii dacheetti pilaanetii dachee taate uumama ilma namaa wajjin dhaabachuun ni yaadatama. Haa ta'u odeeffannaan sirna soolaarii biiftuudha guyyaa irraa gayya 12 guutummaa addunyaa biyyoota hagoodhaan alatti daqiiqaa 7 ni dukkanaa jechuun addunyaa shororkeessaa turan biyyoota Awurooppaa hagoo keessaa mul'atus jimaata dhufutti addunyaa guutummaa Afrikaa baha giddu galeessaaf hagoo Awurooppaa dabala
dabalatee dukkana daqiiqaa torbaatiin ni dhumamtu biiftuun carallaa isii ni sassaabatti jechuun hawaasa addunyaa kan shororkeessaa ture. Ragaan naasaan galgala kana irra deebi'uun mirkaneessa hagayya 14 jimaata yookiin guyyaa Jumaadha daqiiqaa 7 fi sekandiiwwan 32 dhaamuu dandeetti kan jedhu qorannoon bu'aa naasaa saayintistoota hawaa galgala kana mirkaneesse. Hariiroo ji'aa fi biiftuu gidduu yookiin sirna marsaa pilaaneetotaa kanarraa fi rookettiin Falcon 9 dhiibbaa akkamii qaba kan jedhus ragaan qorannoo naasaadha. Ammas odeeffannoo dabalataatiif beellamuu Fox News, Associated Press, Al Jazeera, NASA, Space fi kanneen kana fakkaatan galaachuutti jiran.